Walumaa galatti dhimma kanaaf abbummaadhaan itti gaafatamummaan eenyu yoo jenne humna finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman kanadha. Sadarkaa lammaffaatti mootummaa naannoo sanaati. Abbootii qabeenyaa ajandaa dhoksaa babal'ina lafaa geggeessuudhaan investimentii qonnaa albuuda baasuu irratti hirmaachuuf saganteeffatanii maandhee ijaarratanii Oromoo Matakkallirraati, Oromoo Wallagga Bahaarraati, Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaarraa, Oromoo Kaaba Shawaarraa, Oromoo Baha Shawaarraa buqqaasuuf kan adeemaa jiran jechuudha. Jaroonni kun qaama mootummaa keessa maandheffamanii jiru. Mormitoota siyaasaa kaan keessa maandheffamanii jiru. Abbaa qabeenyaa dhalattoota Amaaraa keessa maandheffamanii jiru. Abbootii yookaan immoo qaamota aktiivistii Amaaraa ala jiran kan maqaa Itoophiyaawummaa jedhu tokkoon haguugamanii jiran harka isaanii keessa jira. Inni sadaffaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma mootummaa naannootti gaagaamni wal fakkaataan irra deebiidhaan dogoggorri lammaffaan akka hin hojjetamneef qotee bulaa Oromoo hidhachuun isaa dirqamadha. Warri maqaa isaa bosona jiruun sochootanis weehii qaamonni mootummaas irra deemtanii qotee bulaa mootummaa kan seera qabeessaan tokkoon ta'ee abbaan fedhe qeexi dhufteen ajjeestu, abbaan fedhe qeexi dhufteen dhaantu. Dirqamni daangaa Oromiyaa kabachiisuu harka mootummaa Oromiyaa keessa kan jiru. Mootummaa federaalaa miti. Mootummaan federaalaa daangaa biyyittii dirqama kabachiisuuti kan inni qabu. Uummata miliyoonii 50, 60 meeqatti lakkaa'amu qabaatanii daangaan Oromiyaa haala kanaan jalqabamuu ishee oolee bulee waan biraatu duukaa dhufa. Kanadha. Inni kan biraa mootummaan naannoo Oromiyaa arras taanaan caaseffamni humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa gocha kana raawwatanii Oromiyaa lixaa keessa yookaan Shawaa Kaabaa keessa miti yookaan Shawaa Bahaa keessa qofan jiru. Finfinnee keessa jira, Adaamaa keessa jira, Dirree Dhawaa keessa jira, Moojoo keessa jira. Maandheffamee jira. Akka Oromiyaatti bakka isaan qubatanii jiran hundumaa keessatti wanti kun maandheffamee jira. Wanti kun sirriitti maandheffamee jira. Kanaaf yeroo barbaadanitti haleellaa mataa isaanii qaamota isaanii ijaaraniin kutaalee Oromiyaa garaagaraa kan keessa maandheffatanii jiran keessatti seelii ijaarrataniiru. Bor ofuma isaaniin saboota Amaaraa gorsa hundumaa miti kan qulqullummaan dhugaan jiraatan jiru. Isaan irratti ofumaan haleellaa geggeessanii yookaan akkuma beekan waraana bilisummaa Oromoo kan shanii shororkeessaa mootummaan ittiin jedhuuf isaan ittiin jedhan itti quba qabu yookaan humnoota addaa Oromiyaatti quba qabudha. Kun immoo naannee seenaa Oromoof uummata Oromoo xureessuudha. Kaayyoon isaanii isaan qabatanii deeman kanadha. Garuu gocha isaanii eenyummaa isaanii isaan dhoksanii jiraachaa turanii eenyummaan dhugaan immoo gocha isaanii suukanneessaa dheengaddaatiin addunyaaf ifa ta'eera. Ooltee bulti malee dhugaanuma baati. Kanadha. Abbummaan inni kan biraa mootummaadha. Mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannolee yookaan mootummoota bulchiinsa naannolee to'achuu danda'utu irra jira. Humni faannoo jedhamu finxaaleeyyiin Amaaraa kun gama seera qabeessummaa isa kamiin hidhate. Meeshaa isa kamiinuu galmeessisee jira seera qabeessummaa isaatiif. Meeshaa hidhatee jiru galmeessiseera. Gaafa achittis jaarsoliin sooroma bahan leenjii waraanaa fudhatanii mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaatti mootummaa bulchiinsa naannoo Amaaraa irratti to'annaa gaggeessuu qaba. Barbaachisaa ta'anis tarkaanfiin madaalamaa tarkaanfiin seera qabeessa ta'e fudhatamuu qaba. Inni lammaffaa gaafa isaan akka feeteedhaan heera mootummaa biyyittii abaaran mootummaan callisuu hin qabu. Seerri kabajamuu qaba. Maaliif mormuu miti? Keeyyata barbaadan mormuun
kun mirgadha. Garuu yeroo mormuu sanatti heera jiru kabajuudhaan mormuu qaba. Mormii isaa geggeessuu qaba malee seeraalummaadhaan gaafa isaan gadi ba'anii waa barbaadan waa fedhan jedhan tarkaanfii irratti fudhachuun olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaa federaalaati jechuudha. Inni dhuma abbummaan guddaan kan uummata Oromooti. Walumaa galatti furmaan inni jalqabaas inni dhumaas tokkummaa qofadha. Ilmaan Oromoo tokkummaa qofatu si baasa. Tokkummaan kee inni dheengadda harka qullaa wayyaanee aangoorraa buqqisee baase har'as jiraachuu qaba tokkummaan. Kun dirqamadha. Kanaaf furmaatiin dhumaa tokkummaadha. Ilmaan Oromoo tokkummaadha. Diinni Oromoo boquu buusuuf morma ilmaan Oromoo sana gorraatee haala sanaan qabattee deemte. Anaaf garuu wareegamtooti sun har'as boris seenaan kan isaan yaadatu gootota dhugaa lammii koo dura, biyya koo dura, saba koo dura anatu wareegamuu qaba jedhanii kan isaan lubbuu dhabuu miti morma isaanii dabarsanii kennaniif Oromoof Oromiyaaf sababii ta'eef galataaf kabaja guddaan isaaniif qaba. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa kanarraaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa sheer, laayik, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.